السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركهونه جرجرتو أمتك أشتي أمتك على لا في أمتك فتاة كم جرتني فيا كسني نجني كسن بدأ. الحمد لله رب العالمين أني نجاكوتي جلت ربي هلا سديبني ولد رفني جراء الحمد لله. yeroo dheeraadhaaf walirraa babbannee jirra alhamdulillah rabbil alamin har'as walitti deebinee jirra jirtu jajjabaattuu yaadamtanii jirtan uummata qashtii egaa hammaanan jedhe gara viidiyoo qabadhee dhufeeniitiin tara inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun subhaanallah yaani ilmi namaa kuni dhugaa dubbachuudhaaf bineensa caalu yeroo ammaatitti kami jennaan bineensota keessa kami jennaan ilma namaati jedhe namichi tokko jechuudha interviyuu irratti bineensa walitti caalaa jiru ilmi namaa bineensarra walitti caalee jira akkuma argitanii obboleessi keenya kun kan suuraa isaa irraa argitanii biyya Suud Afrikaa keessatti asiidii yookaan beenzila obboleessa irratti naquudhaani du'ee hin duune jiraatee nafseen keessaa hin baane yaani du'ee keessaa hin baane jiraatee nama hin taane fuulli isaa akkuma argitan kana gubatee ture jechuudha. Kan asiidii itti naqe kuni asiidii itti naqee badee jechuudha jala. Badee biyya Suud Afrikaa keessatti badee dhabanii obboleessi keenya kun kan beenzilli yookaan asiidii itti naqame kuni gara hospitaalaa deemee yeroodhaaf wal'aanamaa ture. Biyaansi guyyoota akkas sadii ta'uun oolu hanga beenziliitti naqame jechuudha. Asiidii fuula isaa irratti qaama guutumarraa haga naqamee kana xalaxalamee gubatee namummaa dhaaba'e jechuudha. Obboleessi keenya kun kan asiidii obboleessa isaa irra naqee hin badeen dhabame garuu ammoo guyyoota muraasa booda qabamee jechuudha. Kaleessa qabamee jira. Kanatti akka argitan kanatti shaamizii fudhanii qabanii deemaanii jiranii gamaa gamanaanii dursaa deemaanii jiranii asiidii itti naqamee jira kan jedhullee isa kanallee itti naqee badee kanallee erga qabamee booda asiidii itti naqamee jira oduun jettullee hin jirti alla waalam hammam akka dhugaa ta'e hin beeku. Namni nama miidhuu fi namni nama zullumu badee hin baha jechuu hin danda'u. Yeroodhaaf ilma namaa jalaa dhokachuu hin danda'a. Rabbi jalaa yoo ilmuma namaa jalaallee badee yeroodhaaf rabbi jalaa bahuu akka hin dandeenye itti amana jechuudha namni kamiyyuu. Namni nama miidhu, namni nama zullumu, namni nama cokkonu abadan ilma namaa jalaas yoo dhokate rabbi jalaa akka dhokachuu hin dandeenye kana eenyuyyuu ofitti himne sammuu keenya amansiisuu qabna. Wallahi hedduu nama gaddisiisaa hedduu garaa nama nyaata ilmi namaa gaafa ilma namaa nama jira asiidii fuula qaama isaati irratti jissee akkanatti gubu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama jibbisiisaa nama ta'uu keetu yeroo tokko uf jibbita jechuudha. Yeroo tokko namoonni tokko amaloota isaa keessaa yeroo aaru uf to'achuu dadhabuudhaani aariidhaan uf to'achuu dadhabuudhaan murtii keessa deebii hin qabne fudhachuudhaaf tattaaffii godha jechuudha. Yeroo tokko sheexaannis yoo aarte nama aare tokko dafee yoo inni toobatee nafsiyaa ofii hin to'anne achi keessa argiti jechuudha. Waan inni itti deemaa jiru sanillee itti fakkeessiti hamilee taatii fi itti jajjabeessiti jechuudha. Akka waan inni karaarra jiruutitti bakka itti fakkeessiti jechuudha sheexaan. Wallahi obboleewwan kiyya rabbi nu haa tiksu. Rabbiin balaa akkanaa kanarra irraa nu haa tiksu. Namni nama miidhu miidhamaadha. Kan miidhame sun irra wayyaadha. Kan miidhe garuuyyuu hedduu takka waa hedduu dachaa kamiidhee isaan caalaa dachaa caba jechuudha. Namni nama dha'e dachaa dhahama. Namni nama ajjeese dachaa du'a. Kan du'e itti cita garuu inni du'aa san hin gahu namni nama ajjeese. Akkasuma namni nama tuqe namni nama daangaa namaa cehe miidhamaa yeroodhaaf kan daangaa itti seene san fakkaachuu danda'a. Garuu miidhamaa kan itti dhiibee itti seene sani malee kan itti seename osoo hin taane kan itti seene sanidha jechuudha. Yeroodhaaf namatti fakkaachuu danda'a. Obboleewwan kiyya wallahi rabbiin inshaallah zaalima akkanatti nama zullumee bade hundaayyuu rabbi hin baasini. Rabbiin isa haa qabu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisaa nama jibbisiisaa. Ilma namaa wajjinis ni jiraadha. Bakka ilmi namaa wajjin ni jiraadha. Kan jedhu bakka shakkii keessa uumamaa namni akkamii wal amanee walitti dhufee waliin jiraachuu danda'a. Gaafa gocha akkana walirratti uumamu akkamitti walitti dhufee waliin jiraachuu danda'a kan jedhu baay'ee nama ajaa'iba, baay'ee nama dhibaa, baay'ee nama sodaachisaa. Akka namni gargar fagaatuuf, akka namni wal shakkuuf jireenyi ilma namaa kalaas
jireenya bineensaa hanqatee jira nabar bineensa alaa beekanii ofirraa ittisanii akkasumas bineensa alaa ulee yoo harkatti arge yookaan bineensa dubartiin dhiirar dubartitu irra sodaata. Baay'ee bineensi ilma dhiiraa tokko arge innuu sodaata jechuudha. Bineensi sodaata garuu dubartii baay'ee jalaan jechuudha. Garuu wanna iyyooyi osoo itti tumte yookaan sagalee kennu wayii itti bante innuu si dheessa dubartii iyyuu hin dheessa dubartiin arguu dandeessi jechuudha. Garuu bineensa ilma namaa ariitee jalaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Karaa hin seeniin bineensa fagoo ofirraa eeggachuu dandeessa. Karaa itti cufachuu dandeessa. Bineensa ilma namaa akkamiin karaa itti cufachuu dandeessa. Baay'ee ulfaataadha. Inshallah rabbiin nu haa ittisu. Mara kennaayyuu nama nagahaan bubba'ee nagahaan galu rabbiin nu haa taasisu. Jireenya biyyaa baqatanii biyya baqaa keessa gaafa akkanatti nyaatanii Itoophiyaawidha. Suuda Afrikaa jiraatanii jireenya ofirraa jijjiiruudhaaf jireenya biyya baqaa keessatti gaafa gocha kanaa walirratti raawwatamu baay'ee ulfaata. Jireenya kan masaakiinaa fakkaattota isaallee jireenya isaaniillee hin balleessa. Gaafa biyya namaa keessatti habashaan takka waa balleessite guutuun isaanii kawaa balleesse isaanii ilaalamanii beektanii biyya namaa keessatti obboleewwan kiyya wallahi rabbiin nu haa nassaru rabbiin nu haa tiksu. Obboleessi keenya sun kuni garuu har'a kinoo qabamee haala kanaan asiidii itti naqamee dhaaranii lawaalamii. Garuu tumaa fi daddarba viidiyoo itti aanu viidiyoon biraa hin jira argeen ture. Haalli isa ittiin qabaniif haalli isa ittiin godhanii tumaadhaan dhiinni argaartanii funyaan keessaa fi mataa keessaallee yaa'aa jira. Kan waraananii fi kan beeku garuu haala hamaarra gaggeessanii jiranii. Inni miidhame suni isarra wayyaadha. Inni kun ammoo tuyyu akka isaallee hin taane jiru azabamaa jira. Garuu beenzil itti naqamee dhaaranii viidiyoo beenzil itti naqamee hagammaa jekiyyaan agarree garuu haalli godhanii baay'ee ulfaataadha. Itti xiqqaate tistaahil jette arabdoon waan akkanaa kana maaliifi hojii ofii argate waan ta'eef hojii ofii argate obboleessa isaa jireenya itti dukkaneessee jireenya ifaa jiraadha jedhee sammuu isaa akkamitti akka amansiise ayidoonnoo nama dhibaa hundumtuu yeroo tokko sheexaanni sitti fakkeessuu danda'a rabbiin nu haa tiksu bakkuma jirtan rabbiin tika ofii jala isinaa oofatu isiniin jedha Oromoo koo isin jaaladha isin kabaja. Bobbaa nagaan galaa tikaa nagaan galu aannan mi'aa jette Oromooni duniyaa hammoo fi teessaladdee olii viidiyoo nageenya faana hin jirre tasgabbii hin jirre duniyaan ta'uu hin dandeessu. Kanaaf inshallah rabbiin isin haa tiksu nama deemee nagaan galu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha viidiyoo sirratti dheeressu aga viidiyoo biraatti walitti deebinu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan wal biraan gahaa isiniin jechuun barbaada aga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.